Assalaamu alaykum kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma hundi keessan beektan Kurulus Orhaan kutaa 26tti akka xumuramuuf deemu dubbatamaati jira. Garuu ammoo namoonni tokko akka jaanitti kutaa 26 kun kutaa siizinii qofa osoo hin taane kutaa fiilima wal duraa duuba kan Ertugrul Ghazi irraa eegalee haga Kurulus Orhaanitti itti fufee ture kun kutaa 26 kanatti yookaan Kurulus Orhaan kutaa 26tti ni xumurama jedhanii dubbachaati jiru. Akkuma hundi keessan beektan namoonni osoo Kurulus Usmaan siizinii 7ffaa eegaa jiranii sababa waliigaltee dhabuu Buuraakii fi dhaabbata jidduutti ta'een xumurri Kurulus Usmaan osoo hin yaadaminitti xumurameeti ture. Kurulus Orhaan akkuma jalqabanitti siizinii 1ffaan amma xumurameeti jira. Garuu akka duraan dubbatamaa turetti siiziniin 1ffaan Kurulus Orhaan kutaa 27tti akka dhaabbatu dubbatanii turan. Garuu ammoo ergasii deebi'anii kutaa 26tti akka xumuramu gaazexeessituun Biirsan baafteeti jirti. Kun maaliif jijjiirame yoo ta'e sadarkaan isaa baay'ee gabbuu irraa kan ka'e filimtichi akka dancitu yookaan kutaan isaa akka irratti taasifame. Kanarra dhaabbachuudhaan sadarkaan isaa baay'ee waan gabbu'ee jiruuf akkuma viidiyoo kana duraa keessatti dubbanne yoo sadarkaan baay'ee gabbu'ee filimni ATV irratti deemu sadarkaan gabbuunaan ni dhaabbata. Sababa kanaaf jecha Kurulus Orhaan ni dhaabbata jedhanii namni baay'een dubbachaati jiru. Isinoo kanarratti maal jettu? Kanumaan wal qabatee kabajamtoota hordoftoota keenya filimni kun namoota baay'ee biratti gaafa jalqabu hin jaalanne namni baay'een jechuudha. Kurulus Usmaan waan eegaa turaniif. Garuu ammoo sangubbaan dabalatee gaafa Orhaan jedhanii meertilleen as dhufu meertillee namni baay'een hin jaalanne. Filima san keessatti sadarkaan baay'ee gabbu'u ture. Ergas booda meertilleen rakkoo tokkollee hin qabu garuu inni haalaan ba'aa guddaa kana baadhatee meerti akkuma beektan dhaabbata filima itti leenji'an keessatti sadarkaa jalqabaa yookaan nama jabaadha jedhanii namoonni baay'een ni dubbata. Sababa kanarraa ka'ee meerti ba'aa guddaa kana baadhatee filima karatti kufee kaasee itti fufsiisuudhaaf ba'aa guddaa baadhatee itti fufe. Garuu ba'aa guddaa kana baadhatullee achi oofuu hin dandeenye yookaan milkeessuu hin dandeenye waan sun jechuudha. Maaliif jennaan rakkoon aktara isa biraa osoo hin ta'in osoo isaa miti nama biraallee bakka buusanii filimtichi hin milkaa'u. Maaliif jennaan iskiriiptiin filimaa yoo gaarii hin taane yoo akkasuma namoota hordoftoonni jaallatanii fi namoota seenaa keessa bifa dhugaatiin jiran yoonif itti makne namni hin jaalatu. Sababa kanaaf jecha gabboo jechuudha. Meerti ba'aa kana baadhachuu dadhabe. Rakkinni isa biraa osoo hin ta'in iskiriiptiidhaa fi akkasuma dhaabbata oomishtoota biraa rakkinni kan ta'e mul'ate namoonni baay'eelleen akkas jedhanii dubbachaa jiru. Kanumaan wal qabatee filima kufe kana ergasiillee erga Faaximaadhaa fi akkasuma Filaaviyus filima keessatti dabalamanii baay'ee sadarkaa isaatti qofa hojjeessan. Kanaaf jechuudha namni waan ajaa'ibaa isinitti ta'u aktara silaa abbaa filimaarraa isaan warra jechuudha filimatti dabalamanii taatota ta'an irra jaalatan jechuudha. Faaximaa fi Filaaviyus filima sadarkaa isaanii ol kaasaniiti jiru. Sababa kanumaan wal qabatee filimtichi akkasuma sadarkaan isaa ol ka'ee milkaa'uu hin dandeenye. Kunillee rakkoo filimtichi akka dhaabbatu ta'ee mul'atudha. Garuu ammoo kanumaan wal qabatee namoota seenaa tokkollee hambisan jedhanii namni baay'een ni dubbata. Fakkeenyaaf kan akka Turgut Ghazi seenaa keessatti ni jira. Garuu ammoo filima keessatti deebi'ee hin mul'anne. Namoota namni baay'een jaalatan filima keessatti hin deebifne. Namni hundinuu haarawaa. Filima kana keessaa namni baay'ee jaallatame kan biraa hin jiru. Tokkicha Filaaviyus yoo ta'e malee. Garuu ammoo maaliif akka kana godhaa jiran hin beekamne. Garuu ammoo akka xiinxala keenyatti yookaan akka namoonni baay'een dubbachaa turanitti namoota isaan haaroo kana wanni inni fidee itti qacareef Mahammad Bozdaagii fi akkasuma dhaabbanni oomishtoota wanni fidanii itti qacaraniif baay'inni akka gad aanaa ta'uu fi akkasuma namoota haaroo kana carraa hojiillee bananii ammoo baay'ata xiqqaadhaan bakka silaa namoota gurguddaa maallaqa guddaadhaan qacaran aktaroota silaa namoonni baay'een jaalatan qacaran namoota xixiqqaa kana itti ramadan. Maaliif jennaan baay'inni akka wal danda'uuf jechuudha. Akkuma beekamu dhaabbanni ATV akka inni filimoota baay'ee torbaanitti oofu namni hundinuu ni beektan jeetii yaada. Filimoota baay'ee gallakkisanii filimoota san hundarraa jechuudha hunda isaaniitu galii itti ba'a yookaan baasiitu itti ba'a. Amma fakkeenyaaf Mahammad Al-Fatiir faan yeroo baay'ee ni dhuma taa'u jedhanii dubbachuu turan. Maaliif jennaan hordoftootni jechuudha hilaalamu baay'ee hilaalamu sadarkaan isaa gabbu'aadha. Garuu baasii filimoota ATV'n hojjetan keessaa kan baasiin guddaan itti ba'u Mahammad Al-Fatiilarii jedhanii dubbachuu turan. Gaafa sunni dhaabbate jedhanii turanii garuu ammoo ergas booda sadarkaa dabalee jira. Dhiyeenya kanatti sadarkaan isaa fooyya'eeti jira. Bifa saniin jechuudha filima sadarkaan gabbu'e baay'ee dhaabaniiti jiru kana durallee jechuudha. Amma silaa filimni seenaa tokko kan biraa chaanaala ATV irratti kan hojjetamu ta'e akka filimni sun filima Orhaan caalu shakkii tokkolleen hin jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee namoonni baay'eelleen Buuraak Oozjaaviif haqni isaa bahee jedhanii namni dubbatanillee baay'eetu jira.
kanaaf kun waan beekamaa miti garuu wannoonni baay'een kan garaagaraati jira garuu immoo filimni hanqanatti ni dhaabbataa jedhanii odeeffannoon isaa deemullee waan nama gaddisiisaati garuu ammoo ammatti wanni mirkanaa'ee hin jiru kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo odeeffannoon keenya kanarraa kana fakkaata odeeffannoo biraa yoo jiraate qabannee kan walitti deemnu ta'a agasanitti chaanala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa tuqxanii olirra kaayuu hin dagatina kanumaan dabalatee wanni dhumarratti isin dhaamu barbaadu chaanala keenya irratti viewin isaa akka malee gabbu'aadha garuu ammoo xiinxalli akka addunyaatti baay'ee kan laalamu isa garuu ammoo hawaasa keenya biratti baay'ee waan barame hin fakkaatu garuu isin hundi keessanuu warri xiinxala keenya jaalattanii hordofaa jirtan like godhuudhaan akkasuma chaanala keenya subscribe gootanii garuu ammoo hiriyoota keessan maraaf karaa WhatsApp Telegrammaan akkasuma karaa baay'eedhaan share godhuu hin dagatina isin jenne kanuma wal qabsiisee dhiifamaa niin dagadee kanuma wal qabsiisee wanni isin yaadachiisu namni baay'een karamiin akkamitti akka arkannu akkamitti filima guutuusaa afaan oromootiin daawwachuu dandeenya namni baay'een warri rakkachaa jiru ni jira karaa biyya arabaa kana keessaa bakki itti telegiraamni hin banamne illee ni jira akkasuma amma biyya teenya illee dabalatee biyya keessa illee hin jiru karaan ittiin banatan dhoorkaa jira abbaan telegiraamaa nama telegiraam pirimeemii ta'e malee haarawaa galchuutti hin jiran kanaaf jechuudha formaata isa kanaaf jennee formaata qabanneeti dhufneeti jira kana dura ammoo torbee darbee liinkii isaa isin beeksiseen ture appilikeeshina haarawaa isa sanirratti jechuudha namni baay'een achirratti filimoota daawwachuun dandeema karaa saniin liinkii isaa tuquudhaan karaa salphaadhaan akka itti telegiraama caalaa salphaadhaan jechuudha inni itti buufachuudhaaf itti daawwachuudhaaf namoonni appilikeeshinoota garaagaraatiin daawwatan ni beektan jeetii yaada karaa salphaadhaan buufachuu dandeessan jechuudha isarratti kanaaf jechuudha liinkii san gad tuquudhaan kallattiidhaan liinkii san yeroo tuqxan gara gadiitiin iddoo itti gattu qiyattu jira iddoo san tuqxaniituma daawunloodii Play Store keessa isin geessaa Play Store keessa aappii daawunlood godhattanii gizaa daawunlood godhattan oppiin goonaan kallattumaanii fooldara nuti filimoota keenya jala poosti godhu jira isinii dhufa fooldara san jala seentanii wanni hundi maqaadhaan jira keessa isaa filimoonni nuti poosti goonu jechuudha achirratti filima san maqaa isaatiin keessaa filattanii erga fooldara keenya Oro Record Movies jira erga fooldara san gattuu itanii booda kallattumaan achi jala seentanii daawwachuu dandeessanii jechuudha karaa hundaanuu isinii maxxansa YouTubeis akkasuma karaa Telegiraamaatiin akkasuma FB'dhaan illee isinii maxxansa kanaaf liinkii san tuqxaniituma seenuudha yeroo nan gallakkifamee jira isiniin jee kallattumaan achi jala seentanii yoo daawwattan hedduu gaariidha kanaaf bifa saniin daawwadhaa isiniin jaa buufannaafis salphaadha aappii san buufadhaatii jala daawwadhaadha nutilleen haga dandeenyutti haalaataa isinii mijjeessaa deemna isinillee nu hordofuu hin dagatinaadha ammoo yoo yaada qabaattan yaada keessan koomantii irratti nu barreessaa isiniin jenna kanaaf galatooma sagantaa biraa qabannee haga walitti dachaanutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna